Akkam jirtu ijoollee nagaa jirtu qophii sirna gadaa torbee darbeetiin waa'ee dhaha Oromoo isin biraan geennee turre. Ijoollee dhaha jechuun lakkooftuu baraa fi gadaa kan uummanni Oromoo waan jiruu fi jireenya hunda keessatti geggeeffatuun jechuusaa. Baatiin dhalattee hamma dukkantutti yookaanis hamma dibuutti guyyootii ayyaanaa 27 marsaa 4 kan of keessaa qabu ta'uusaa. Baatiin jalqaba yoo dhalattuu kan jedhamtuu fi hanga torbee tokko dhalattuu, torbee lammaffaa yeroo geessu ammoo addeessa, torbee sadaffaa yeroo geettu goobana, torbee afuraffaa irratti ammoo dukkan durisa jedhamtee akka beekamtu. Ayyaanonni achi keessatti ramadamanis urjiilee torban dhaha hogganan yookaanis ammoo garee urjiilee biroo hogganan lamee buusan, bakkalcha yookiinis urjii gaalessaa, algaajima, arbagaadduu, wallaa fi basaa jedhamanii akka qoqqoodaman isiniif dhiyeessine turre. Teessuma urjii fi ji'aa ilaaluudhaan moggaasa guyyoota saniif kennameen astiroonoomii yookaan oromdurootiin guyyootiin 27 kan urjiileen dhahaa itti mul'atan ta'uu isaanii. Guyyaan jalqabaa bakka tokko tokkotti hinikkaa jedhamee kan jalqabuu fi bakkeewwan birootitti ammoo bitaa qara jedhamee kan jalqabu ta'uusaa isiniif dhiyeessine turre. Ijoollee faayidaan dhaha Oromoo nama dhalateef yookaan daa'ima haaraa dhalatteef fuudhaa heeruma gaggeeffachuuf, godaansaaf yookaanis horiidhaan godaanuudhaaf, yaa'a sirna gadaa yookiinis waltajjii adda addaa qabachuudhaaf, akkasumas ammoo wantoota aadaa fi duudhaa uummataa keessatti gaggeeffamaniif kan tajaajilu ta'uusaa hubattaniirtu jenneet abdii qabna. Qophii sirna gadaa torbee kanaatiin ammoo kutaa afuraffaa waa'ee dhaha Oromoo isiniif dhiyeessinaa. Hanga xumura qophii kanaatitti ayaataan nu hordofaa. Ijoollee uummanni Oromoo dhaha kan ilaalu baatii, urjii fi akkasumas ammoo darbee biiftuudhaas itti dabaluudhaan lakkaawata. Dhaha yookaanis hennaa jedhameetis beekama. Hennaa jechuun ammoo waan fuulduraa beekuu yookaanis waan itti aanee dhufu hedachuu jechuudha. Yeroon dhaha urjiilee kana itti ilaalan ammoo galgala naannoo sa'aatii 1 kaasee amma sa'aatii 3 yookiin ammoo obboroo sa'aatii 9 hanga sa'aatii 11tti ta'uu danda'a. Yeroo urjiilee ilaalan dhakaa ol dhedheeraturra bahanii yookaanis tulluu irratti ol bahanii ilaaluudhaan haalli teessuma urjiileen baatii biratti qabdu wal biratti ilaaluudhaan raaga dhahu. Kanaanis bara roobaa, bara quufaa, bara caamaa, bara hongee akkasumas ammoo bara wanti hundi itti mijatu jedhaniit addaan baasanii haala qilleensaa dhufullee herreguu jechuudha. Teessumti urjii bakkalchaa yeroo hedduu buusanii fi lamiin waliin ta'uudhaan baatii biratti argamuu danda'u. Yeroo tokko ammoo urjiin gaalessaa takkaahuu urjiin bakkalchaa baatii biratti argamuu danda'a. Haala kanaan ayyaanota namaaf mijatan addaan baasanii itti fayyadamu. Ayyaanota hanqina qaban ammoo fala adda addaa godhachuudhaan itti fayyadamu. Haalli dhaha urjiilee kun ammoo ayyaantuu yookaanis warra beekumsa urjii kana qabaniif yookaan raagaa wagiidhaaf kan kenname yoo ta'u, isaan ammoo haala jiruu fi jireenya uummataa akka mijatu kan himan karoora kan baasan jechuudha. Ayyaanonni ji'a keessatti argaman 27 wal duraa duubaan hiikaa carraa dhala namaa kan qaban ta'uu isaanii. Tokkoffaa hinikkaan hangafa ayyaana Oromooti. Ayyaana bokkuuti jedhama. Ayyaana gadaati jedhama. Ayyaana nama beekaati jedhama. Namni ayyaana kana dhalatee nama guddaa yookiin hayyuu tahaa jechuudha. Guyyaan lammataa sonsa. Ayyaana konfii yookiin ayyaana biyyeeti jedhameeti beekama. Kana jechuun
hiree qonnaat qabaa jechuudha. Akkanatti hiree ijoollee ilaaluudhaan ayyaanota amala ijoollee himan fakkeenyaaf namni ayyaana hoolaa dhalate yeroo baay'ee cal'isaadha jedhama. Dafee hin loluu yoo lole dafeen araaramu jedhama. Namni ayyaana qeerransaa dhalate ammoo lolan danda'uu jedhama. Yookaanis ija diimtuun baatuu jedhama. Kana jechuun dafeen lolaa jechuudha. Namni ayyaana leencaa yookaanis ayyaana lumaasaa dhalate ammoo nama boonu takkaahuu ammoo nama akka hogganaatitti uf laalu takkaahuu waa hunda nan danda'a jedhee nama uf abdatuudha jedhama. Akkasumas ayyaanonni hedduun hiree namaa kan doonummaa, kan arjoomaa, kan gootummaa, kan dabeessaa akkasumas ammoo kan amala gadhee takkaahuu amala hattuu, amala yartuu kana kanas kan qaban falaanfaloodhaan kan sirreeffamu ta'a jechuudha. Ayyaana gaarii fudhatanii itti fayyadamuudhaan ayyaana gadheedha jedhamee yaadamu ammoo falaanfaloodhaan kan sirreessanii fi maqaan moggaafamus kan ayyaana gaariidhaaf mijatu ta'uu qaba jedhama. Egaa ijoollee dhaha Oromoo haala hiikaa waliigalaatiin yoo itti ibsinu dhaha jechuun guyyoota baatii keessatti argaman jechuudha. Dhaha jechuun faana buutuu gadaa Oromoo jechuudha. Dhaha lakkaa'uun kan danda'amu akkaataa baatiin addeessi urjii fi bakkalchi itti bayuu fi lixu irratti hundaa'a. Gama biraatiin ammoo dhaha lakkaa'uuf bahuu aduu, lixuu aduu akkasumas ammoo dhalachuu baatii, guddachuu baatii, dukkanuu baatii ilaaluudhaan bakka teessumaa fi mul'ata urjiilee akkasumas jijjiirama bakka teessumaa isaaniitii fi bakka teessuma bakkalchaa hordofuudhaan dhaha dhahuun akka danda'amu. Dhaha lakkaa'uun kan eegale guyyaa urjiin torban samii irratti bakka tokkotti walitti qabamanii mul'atan takkaahuu waltarree mul'atan irraa kan eegalu ta'uusaa guyyaa tokko keessatti maqaa fi maqa 24 kan jiranii fi kana ammoo maqaa 5 yayyabee Oromoon kan itti fayyadamu ta'uusaa qoodama guyyaa fi halkanii keessatti yayyaba 5 akka qoodaman isaanis ganama, guyyaa, galgala, halkan, qawweetu jedhamanii kan qoqqoodaman ta'uusaanii. Ganamni guyyaa fi galgalli gara guyyaatitti kan laalamuu fi halkanii fi qawweettuun ammoo gama halkaniititti kan lakkaawaman ta'uu isaanii. Guyyaan torbaa torbee tokko akka jedhamuu fi jiini tokko torban 4 akka qabu. Akkasumas ammoo guyyaan dhaha urjiilee 27 fi guyyaan ammoo aduudhaa 29 walakkaa akka jedhamu. Waggaa tokko keessatti baatiin 12 yookaanis ji'oonni 12 akka jiran isaanis fulbaana, onkoloolessa, sadaasa, muddee, amajjii, guraandhala, bitootes, ebla, caamsaa, waxabajjii, adoolessa fi hagayya jedhamanii kan qoqqoodaman ta'uu isaanii. Akka dhaha uummata Oromootitti waggaan tokko baatii 12 qabaachuusaa waggaa tokko keessa waqtiilee 4 yookaanis tibbi 4 kan jiru ta'uusaa waqtiileen 4 kunis ganna, birraa, bonaa fi afraasa jedhamuudhaan akka qoqqoodaman qophii keenyarraa hubattaniirtu jenneet abdanna. Egaa ijoollee sirna gadaa keessatti falaasamni dhaha Oromoo yookaan kalandaraa qaroomina bara duriitii eegalee uummata Oromoo wajjin ture ta'uusaa hubattaniirtu jenneet abdii qabna. Qophii sirna gadaa kan torbee kanaaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabna. Torban sagantaa wal fakkaatu biraatiin walitti deebinaa. Hammasitti qophiilee OBN gaammee afaan wajjin nagaan nuuf tura.